Ijoolleen lamaan san iccitii jabduudha qabdi waan silaa abdirraa harkachuu hin dandeenye isaanirraa harkanne Sheek Tartiib jaartii teetis tartiiba sii deebisuu hin deemu. Tartiiba kam sii deebisuu deemu? Tartiiba nuti har'a keessa jirru hawaasni keenya keessa jiru qabubbee galuun kana keessaa fuudheeti tartiiba sheexaanaatii fi qaybiisaas sii ida'uu deemu. Ati kun uummanamaati hojii irratti ergooti ilmoo namaa akkana gootee beekata amma kun nama jiru batanii wanna keessa narraa jiru. Ati kanaan namni ni deemtamu kanaan jaartii ta'e dawaa sitti godhe saniifi ati gatii hundee orma naqamuu hin ta'u siin wallaahi siin kanamu sheekha siin bal'aa siin ormatti siin bu'aa ormatti siin gatii kiyya adda ta'uu qabdi. Khalas addatti siin qabna addanna ta'uu qabdi. Kanaa booda amalta akkaan dubbanne. Meeqa barbaaddu bari? Kana meeqa barbaaddu? Kanamu kun miidhamee jira duuba kuma adda bashani. Kuma adda bashani. Yoo kan ta'u baannaan mataa keessa dabra. Waliin si godha sittiin godhate mataa keessa dabra. Kanamu sitti karaa manaa keessa wallaasu suura boona. Yalla dubashee. Ijoolleen lamaan si harka jirtu caasaa gartee isaaniiti. Ijoollee lamaan hidhaa keessaa wanni baasuun barbaachiseera. Ijoolleen hanga abdiitii fi hanga sakkoofaa waan gartee murannoo kutannoo fi cicha waan hin qabneef iccitii. To'annoo jala oolee jiru hundaa'u bifa jijjiirrataniiti caasaa isaanii gubbarraa hanga gaditti diriirfatanii nama isaanii baasuudhaa dhufee mucummaan sibira jiruu barra si himee jira yoo niifi gartee maa dhugatti hayaaddu taate si himee jira bar nama akkanaa jiraa jee ati bakkuma hundatti bakka akkanaa kanan dhaabbatin sumaaniin ja'a bakka akkanaa kana walee dhaabbachuu hin beektuuyi amma duras bakka hedduutti si arkee maalii jeen abdii mataa isaa jeen iddoo san keessatti gabbu'ee laaleetiin jira raaje kanaafuu intalaas maqaadha gaafate jaartumateetu faayo maqaa gaafate maqaan isii faayoodha jee yoo itti jabeessa malee wanni irraa hin jiru warra waa heddu tanneen warra waa heddu waa takka namni rabbi qabu matakkaas naman godhu. Raajumaahu waa itti godhanii jirani Oromootiyya raajuma kanaahu haa baraadhu. Namoonni raajuudhaan qunnamtii qabdan bifa gartee raajuutti arkannu raqamaas taatu bilbilaas taatu feesbuuka isaatillee taatu jalatti nu barreessa. Abdiin sheeka ta'uudhaaf hedduu takkaan gammadee sheeka nagayaati jajjabaadhu tanumarratti maali bikka hunda dhaqee keessummoota hunda babbaree akkanatti nama nuu heddummeessi jechuu kiyya. Raajuu garuu ati wayin siima maali eenyutu abdii dhahiisisin jee maa dura fi abdiin siiriin deemas hin jaane abdiin nama siiriin deemuu miti jajjabeessi sassalaame gurbaa akka gaariitti keessa hubachiisi jaartiin ta'e akkam akka taate eessa dhayxee gisee si biraa baate maaltu mudate osoo kana. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya. Salaamanni keenya gaafa onni irraa buqqee lafa ittanti sinaagii isin jechaadha. Warri nagaan ooltanis baga nagaan ooltan. Warri nagaan bultanis baga nagaan bultan isin jecha ilmaan Oromoo hunda keessan warreen addunyaarra jirtan mara keessanuu hedduu takka isin jaalanna hedduu takka isin qaban. Wanni gartee gama keessan na fide. Hedduu namoonni hedduun raajuu abdii gartee sheeka ta'e raajuu bira jiraatanii dhaamsanaaf godhaa turtan. Abdii maal jedhanii Sheek Tartiib abdi dhuguma garee maafiyaa tana ani wanni irraa na dhibu ni beektaa yeroo hedduu wanni as dhufnee lallabnuuf dhaamsa keenyu akka namoota kana firraa baraniif. Dheengaddaas guyyaa na qabanii na ukkaamsanii ibbira na tursiisan namoota hedduudhaatu bakka isaan jiraatan san seenaa bahaa ture namoota hedduu kaniin gartee yoonni amma arke fuulaan beeku si galte. Caasaan isaanii hedduudhaan isin jedhe gaafummaan achi jiru sanuu ijoolleen lamaan amma raajuu harka jirtu tun raajuu bira turte. Caasaan isaanii hedduu magaalaa tana keessa gartee babal'atanii jiran. Tanaaf hawaasa keenyaan irraa ifee egaa namoota gartee amma xiqqashoollee odeeffannoo isaanii irra dhaqqabame dafanii tarkaanfiin hawaasni keenya waliin taanee hawaasa keenyaa wajjin tarkaanfii akka irra fudhannuuf qaama seeraatti akka dhiyeessinuuf suniif gartee ijaa jirra akka namoota kana beekaniif. Wanni ammaas odeeffannoo isaanii iccitiilee isaanii kana hundaa'uu gartee saaxilaa jiruufi akka gartee bifaa fi akkaataa isaan ittiin namatti hin dhufan akka namni firraa baruufi namni kun kan nuti hin beekne nu dhufaarra namoota jaaramee isaanii wajjin jaaramee bifa biraatiin nu dhufu jira.
namoota kanoo bifa akkamii waan akkamii fayyadamanii waan adda addaati jiraa isin jechaati ture wantoonni isaan itti fayyadaman amma carqii diimtuu je carqiin diimtuu sanitti waa godhanii dhufan wanni itti godhan san wantoota qaruuraalee keessa teessu san raajumaahu waa itti godhanii jirani oromooti ja raajuma kanaahu haa baraadhu namoonni raajuudhaan qunnamtii qabdan bifa gartee raajuutti arkannu raqamaas taatu bilbilaas taatu feesbuuka isaatillee taatu jalatti nu barreessa jalan nu barreessa nutis namoota hanga tokko hojii taanee bakka inni jiru sanii akka gartee raajumaa haa baraadhu raajummaanuu sirriin jiru maaliif naan jennaan yookaan raajuu wayiin sodaachisan yookaan gartee lubbuu gartee jaartii isaatiin sodaachisu yookaan manuma gartee raajuun jiru sanuu ijoolleen tun gaafuma gartee amma jaartii raajuudhaatti gartee faayotti waa godhan kana mana keessa waa uluubii waa aarsuu yookaan waa godhuudha yookaan bishaanii waa godhanii biifuu yookaan faffacaasuu yookaan lulluqatanii tuttufuudhaan kanaan naannoo gartee mana isaan keessa jiran san keessa nama fayyaazeessuudha dhuguma raajuunuu gartee sirriin jiru akkamiin naan jee silaa sirrii jiraate abdii kana sheek tartiib hin wallaalu hojii isaadhaan wallaalu ammoo raajuun abdii waan abdii jahuun na dhagee na jala deemu gaajeen takka takkaan godhaa jira akkamitti kana godha maaf gartee ni dirmannaaf maan iyyan kanaaf raajuunuu gartee raajuunuu wal'aansa fadha matuma isaatiifuu kanaaf obboleessa kiyya raaju yoo ka ibbeetu taate dhugumatti gartee wanni kun ibbeeteetuma ka abdii jala deemu jiraatte taate obboleessa kiyya raaju siif dirmannaa si baraarraa gareen maafiyaan si harkaa akkam baane raajuun arra waa meeqa dhabu jirta maal dhabu jirta naan jee takka ijoolleen lamaan si harka jirtu caasaa gartee isaaniiti ijoollee lamaan hidhaa keessaa wanni baasuun barbaachiseef ijoolleen hanga abdiitii fi hanga sakkoofaa waan gartee murannoo kutannoo fi cicha waan hin qabneef iccitii ni himti. Abdi immoo cafaqamee tumameeti waa takka himuu didee gama qaama seeraatti dabree qaama seeraatti maallaqaan nu jalaa baasan. Maallaqni gartee isaan nama jalaa baasanii maallaqa gartee kanatti nuti sheekaa fi sheekiyyoodhaan bifa adda addaa jijjiirratanii hawaasa saamaa jiran. Waan hawaasa saamanii nu miidhaa jiran miidhamni nuti arra keessi jirru obboleettii xiyyaa mataa garagalchanii abdii irra sheek tartiib obboleettii xiyya tartiiba galchee tartiiba isaa keessa galchee arra ajjeechaadhaaf na barbaadu jira jechuudha. Maallaqa narraa barbaadu jira. Maaliif beelawaadha horiidha fadha namaas ajjeesanii waan fadhan godhanii namaas fajaajeessanii maallaqa nyaachuudha. Namoota wal jaalatu adda facaasuudha. Jireenya namaa diiguu jireenya hawaasaa diiguu kanaafiin tinjaa sheek tartiib jaartii teetiis tartiiba sii deebisuu hin deemu. Tartiiba kami sii deebisuu deemu? Tartiiba nuti arra keessa jirru hawaasni keenya keessa jiru kabubbee galuun kana keessaa fuudheeti tartiiba sheexaanaatii fi qaybiisaas sii ida'uu deemu. Siif fayyisuu deema jettee yoonii fi isaan kana habaraartu taate ijoollees gadhiiftee abdiis gartee qaaliisaa gootee ka jala deemtu taate horiidhaas ni dhabde takka. Jaartiin tee ganaa gartee jaartii teetii miti. Ammumaa'u ittiin dhiyaatin harkaan hin tuqin akkas hin godhin nu ol fuudha jaa. Jaartii teetii bar warra keeti. Jaartiin tee hadda waa godhuufi jiran akkamitti si wallaaltee si tumti. Akkamitti dabbaa gaazaatiin maarree waan adda addaatiin si tumti. Asumarraa eegalee jaartiin tee tartiiba isaanii naqu jiran. Wal'aansa godhuufitti hin jiran. Obboleessoo jaartii tee yoo kaniifi gartee wal'aanuu feetu taate ijoollee lamaan gadi hin dhiisin sheek tartiib gadi hin dhiisin iyyadhu iddoo jirtu nu dawwali nu dubbisi yaaboo yoon viidiyoo kan laalteellee bilbila kee yoo kaa'u lookeeshina kee yoo kaa'u gartee bifa itti si argannu gartee nu barreessi jalatti nu kaa'i. Dhufnee jala si hojii qabna. Yoo ammoo sagantaa isaanii jala deemte jaartii teetii miti si mataa keetu sheek tartiiba isaanii keessa si galcha. Maalummaa sheek tartiib ni beeyta abdi. Abdi
duraan akkuma nama hawaasa tokko ture hanga fadhallee haa jallatu garuu fuudhaniiti tartiiba keessa galchan guyyaa tartiiba keessa galchanirraa sheek tartiib jedhanii amma sheek tartiiba isaanii keessa nama galcha tartiiba isaanii maal jechuudha caasaa isaanii jaaruu fi namoota silaa gartee nagahaan hawaasa wajji jiraatu fuudhee tartiiba isaanii keessa galchuudha yookaan gurmuu isaanii keessa caasaa isaanii keessa galchuudha tartiiba hawaasa keessa yookaan caasaa ati irra jaalalaa fi kabajaa hawaasa keessa ittiin jiraattu kana keessaa fuudheeti caasaa sheexaanaatii fi ka ibliisaa keessa si galcha caasaa sii fi rabbii keetii fi uummata keetis wal dhoorkitu kanaaf horii dhabdi raajuu horiidhaas dhabdi horiin si harkaa bee takka ijoolleen lamaanis tokko gadhiisisiin jee gaduma dhiifte tokko immoo irraa hiikee asuma haa ta'u hanga jaartiin fayyadamtu kunis yalaa miliqa jaartiin teetiis tartiiba biraa seenti malee fayyuudhaan teessu eega tartiiba biraa seentee jaartiin tee jaartii teeta durus taati beektu san taatee si hojii si jaalattee si kabajjee jireenya kee hawaasummaa si wajjiin ooftu takka hin jirtu tartiiba sheexaanaa seente siyalte hilwaas akkasi si harkaa baate qabadhu ta'a hilwaa ni dhabda faayoo ni dhabda ijoolleenis gartee ta'ati hiite san ijoolleen lamaan dhiiraa ta'ati hiite san si harkaa baati ijoolleen lamaan san iccitii jabduudha qabdi waan silaa abdirraa harkachuu hin dandeenye isaanirraa harkanne ijoolleen waan amma gartee daa'ima taateef yooniif gartee tarkaanfiin irra fudhatame ni himti iddoo isaanii akkaataa itti ijaaraman eenyu faadhaa wajji wal qunnaman bakka tamii kana hundaa'u ni himti suni yooniif ijoolleen tun waan kana himte hundee isaaniitiif facaa riskii isaanii cita biddeena isaanii cita haasitummaa yaadantanaa cita humnan qabanii ni hidhamanii tarkaanfiin hawaasaan irra fudhatame hidhaa jalaas galanii wala sheeka isaaniitiif hundeen isaanii buqqaati. Kaayyoon keenya maali? Nuti sagantaa isaanii balleessinee akka hawaasni beekus iccitii isaanii saaxillee iddoo isaan jiran qorannee irra geenyee isaan kana hundeedhaan buqqisuudha. Isaanis akka wanni kun hin buqqaane ijoollee daa'ima amma gartee waa afaan kakkaayanii jaaran tana waan iccitii isaanii baaftuuf sheek tartiib abdi jechuun sheek tartiib teessii dhufe. Sheek tartiib tee ijoolleenis tartiiba isaanii keessaa akkam baane si biraa gadhiisee atii fi maatii keetis tartiiba keessa si galchee jechuudha. Tartiiba sheexaanaa keessa sanbooda horiidhaa sirraa fudhatee tartiiba sheexaanaa keessaa si galche. Ganaa ati nama hin beektu, jaartii tee hin beektu, warra keessan hin beektu, hawaasa keessan hin beektu, kabajaa fi safuudhaas hin beektu. Kanaaf obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo hundi keessaa ijoolleen gartee sooshaal miidiyaa kanarra beekamtan warreen gartee magaalaa kana keessa jirtan jawaateelleen hedduutu akka dubbachaa jira. Suniifuu waliin taanee gurbaa kana cinaa haa dhaabbannu raajuu haa baraarru raajuun ifumaafuu mataa isaatiifuu waan jiru waa sheek tartiiba keessa galchee fi waa sheek tartiib sodaatee isa jala deemu jiraatee wahuma lamaan tana Oromoo qabadhu taa'e. Kanaaf caasaan isaanii bal'achaa jira. Oromoo haa dammeenu haa kaanu namoota kana gartee haa saaxillu iddoo isaan jiran jara hordofnee haa qabnu hin jechaa jira. Kanaaf obboleeyyan kiyya dubbiin jajjabduudha. Raajuun nyaadhamee jira. Raajuun nyaadhame sheek tartiib raajuu nyaatee jira. Hayyee jarri kun bineensumaa hoggaan isiniin jiru firii jaalalaa gabbee abdi mabruuq aleeyka si hedduu takkaan sii gammade akkami sheeka taate sheeka ta'uun kee na gammachiisee ati duraanuu bar zakkoo si wallaale malee nama hayyuu nama waa beeku raajuu abdi hin sodaatin sheek tartiib wanni irraa sodaattu hin jirtu maaliif sodaattaa rakkoo ta'e itti himii eenyu akka jaartii teetti sirii godhee fi eenyu akka itti dalage hundaa'u adda baasaa sheeka jajjabeessii cinaa dhaabbadhu sheenni nama gaariidha je'eni faarsaa jira. Maaliif faarsa? Jarri caasaan isaanii hundeen isaanii takka waan gamanaa darban tagamasii darban fidaniiti qanqalloo isaanii takkaa keessa buuran. Wanni gartee gabbe'ee gartee firii jaallaa akkasirraa dubbatu ijoollee san ni beeka. Ijoollee gartee itti teessan. Ijoollee gartee raajuun qabee cafaqu jiru san ni beeka.
yoon ijoolleen san ka achi turtu taate raajuun tarkaanfii irra fudhatee eessaa akka fidan eenyu ka goosise ni baasisiise jala deemee akka waan kanan goone takka raajuu dhamaasu raajuu fuudhanii tartiiba sheexaanaa keessa galchuudha. Sheek tartiib fuudheeti tartiiba sheexaanaa keessa galcha ka jinniitii fi gartee ka ibliisaa keessa jechuudha. San booda ijoollee harkaa baasan jaartii isaatis faayoodhaas tartiiba sheexaanaa keessa galchuu. Kanaaf sagantaan kun akka milkooneef dubban. Namoonni gartee isaan qunnamaa jirtan yaaboo jalan nu barreessaa teessoo isaaniitillee maaliif halkanii guyyaa rafnu deemnee gartee wanni kun akka bakka sanitti to'annaan irra fudhatamee wanni kun eessarraa akka gartee caasaa kana jaaru jiran hundee isaanii jechuun nuti abdii fi ijoollee san qabnaan hundee isaanii waan isaan duuba jiru hunda akka gartee tarkaanfii irra fudhannuun isin jira. Kanaaf har'a raajuu nuu sirriin jiru hanganumaan jechuu dhufe. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.